አንደበት የሚያወጣ የምስጋና ቅኔ የአምላኬ ማዳን አይቻለሁ ባይኔ ገባውን ሰማይ ፀሐይ ያቆመ ዘንቦኝቶናል እየደጋገመ አንደበት የሚያወጣ የምስጋና ቅኔ የአምላኬ ማዳን አይቻለሁ ባይኔ ገባውን ሰማይ ፀሐይ ያቆመ ወጥመድ ተሰበረ እኔም አመለጥኩኝ ከኃጢአት ፍላጻ ከሞት አተረፈኝ የአናብስት አፍ በኃይሉ የዘጋ የዳንኤል አምላክ ይኖራል ከእኛ ጋር የምስጋና ቅኔ የአምላኬ ማዳን አይቻለሁ ባይኔ ብገባውን ሰማይ ፀሐይ ያቆመ ዓይኑ እየደጋገመ የያሬድ ዝማሬ ከቅዱሳን ጋር ልዘምር አብሬ እርሱ ሳመሰግን ሜልኮል በሰገደኝ ለጌታዬ ክብር እዘምራለሁ። አይቻለሁ ባይኔ ብገባውን ሰማይ ፀሐይ ያቆመ ዓይኑ እየደጋገመ እሳቱ ቢነድ ጣዖትን ብሰግድ ነገሥታት ቢያውጁ ሁሉም ቢተውኝ ቢጠላኝ ያለ ጽናት ሆኖኛል ጌታ መድኃኔዓለም። አንደበትን ያውጣ የምስጋና ቅኔ የአምላኬ ማዳን አይቻለሁ ባይኔ ብገባውን ሰማይ ፀሐይ ያቆመ ዓይኑ እየደጋገመ ወጥመድ ተሰበረ እኔም አመለጥኩኝ ከኃጢአት ፍላጻ ከሞት አተረፈኝ የአናብስቱን አፍ በኃይሉ የዘጋ የዳንኤል አምላክ ይኖራል ከእኛ ጋር ያውጣ የምስጋና ቅኔ የአምላኬ ማዳን አይቻለሁ ባይኔ Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon Amiin. Maatii Waaqayyoon kan jaalattanii Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu biyya keessas biyya alaas warroonni jirtan Ortodoksiin alas warroonni jirtan maqaa Waaqayyootiin akkam yoo nageessanii Amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin eekamiin kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa akkuma mata duree keenya irratti barreessinetti taabotaa fi Tsillaatii isa jedhu irratti haasofnaa jechuudha. Wanta kana irratti haasawwan na taasise keessaa
wantoota amma miidiyaa irratti argaa jirruu fi ilaalchota amantuma ortodoksii keessa jiranii ilaalcha garaagaraa akka qabaannu kun beekamaadha. Namoonni biroo immoo ilaalchi isaanii taabotaa fi tsillaatii irratti qaban maal fakkaata? Osoo hubatiin, osoo hin beekiin jechoota adda addaa mana kiristaanaa irratti yeroo isaanii wantoota haasa'anii argaa jirra jechuudha. Yaa obboleewwan koo, dhugaan jiru garuu barumsi dhugaan barumsi manni amantaa ortodoks tawaahidoo barsiiftu maal fakkaataa? Waan jirsanii ilaaluun dirqama kiristaanaa ta'a jechuudha. Maaliidhaaf kan isinitti fakkaatee waan tokko osoo hin beekiin yoo raawwanna ta'e ni dogongorra. Ortodoksuma keessa taane namoonni baay'een waa'een taabotaa fi tsillaatii maalidha waan jedhu sanii namoonni baay'een adda baafnee beekan jiru natti fakkaata. Dubbii keenyarraan haala barreeffama keenyarraan argaa jirra waan ta'eef jechuudha. Karaa irratti immoo wal sirreessuun barumsa mana amantichaa manni amantaa qannoonaa isheetiin diriirsitee ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Kanaafi mata duree kanaaf wanti sababa naa ta'e keessaa inni tokko hundi keessaniyyuu akkuma beektanii Tizzitaa Saamu'eelidha. Namni kun mana amantaa keenyaa ortodoksii keessatti faarfataa nama ture. Achirraa deebi'ee immoo daaqonii nama ture. Daaqonii irraan immoo aangoo lubummaa fudhatee nama amantaa keenya keessatti tajaajilaa turedha. Booda garuu rakkoo garaagaraatiin maaliif hojjetee miti ani? Har'aa waa'ee cubbuu namaa haasa'uun naaf hin eeyyamu. Murteen kan Waaqayyooti. Ani garuu namni kun mana amantaa keessa jiru jalqabaa wanti ba'ee fi dogongora raawwateef manni amantaa gaafa hojiirra isaa dhorgitu inni immoo maal gochuu jalqabe? Mana amantaa keessaa ba'eetoo amantii biraa keessa seenee achiin booda jibbiinsa isaa immoo amantaa ortodoksii irratti lallabaa jira jechuudha. Ani amma namni kun haasa'uun mirga isaati. Haasa'uun mirga isaati. Homaan hin jiru. Garuu erga namni tokko naaf hin ta'u jedhee erga ba'een boodatti deebi'ee amantaa namaa tuquun seeranis aadaadhaanis waaqa birattis jibbamaadha. Hayyuus nama hin taasisu. Ergasii keessaa ba'uudha. Yoo sii ta'e immoo keessa jiraattee itti jiraachuudha. Saniin ala oduu sobaa, oduu hin taane lallabuun arrabsoodhaan deemuun wallaalummaa akka ta'e hubachuu qabna jechuudha. Namoonni baay'een dhageechatti fakkaataa isa kanaan dhaggeeffadhaatoo achiin booda immoo wajjin ilaallaa jechuudha. Isinan dhageechisaa. መርካቶ የሚዘጋጀውን እንጨት መክተፊያ ታቦት ነው እያልክ ለምትቀልደው ቀልድ መልስ ትሰጥበታል። እኔም ደግሞ በብሉይ ኪዳን የነበረው የእግዚአብሔር የቃል ኪዳኑ ታቦት ምን እንደሆነ ኦርቶዶክስ የያዘችው ደግሞ ምን እንደሆነ በግልጽ ያስተማሩ ትምህርት ያኔ መልስ ሰጥበታል። ኦኬ Shiran yaa jechaan dubbate keessatti wantoonni መርካቶ የሚዘጋጀውን እንጨት መክተፊያ ታቦት ነው እያልክ ለምትቀልደው ቀልድ መልስ ትሰጥበታል። እኔም ደግሞ በብሉይ ኪዳን የነበረው የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን እሺ ሰከናዳ nuti wanti dubbannu qabu Waaqayyooni hubannoo haalaatuuf wanti jennus hin jiru. Wanti isaan jennu yoo jiraate Waaqayyoon hubannoo isaaf haalaatudha. Garuu taabonni maalidha? Tsillaatinoo isa jedhu sanii haalaallu jechuudha. Akka mana amantaa keenyatti taabotaa fi tsillaatii wanta jedhamu jira. Wanta garagaraati. Taabonnis jira, tsillaatiinis wanti jedhamu jiraadha. Maalidha wanti kun? Gaafa jennee taabota jechuun bultoo
jechuudha. Taabota jechuun maal jechuudha? Bultoo jechuudha. Bultoo maaliti? Yoo jenne bultoo cillaatiiti jechuudha. Taabota jechuun kan cillaatiin keessa taa'u jechuudha. Cillaatii jechuun immoo akka kaakuu moofaatitti abboommiin kurnan kan irratti barreeffame jechuudha. Kanaaf cillaatii jechuun immoo gabatee jechuu ta'uus maaliifuu kan wanti tokko irratti barreeffame jechuudha. Kanatti barreeffame. Kanaafiyyuu cillaatiin maal keessa ta'a? Taabota keessa ta'a jechuudha. Taabota keessa ta'a. Kanammoo eenyutu ajije? Gaafa jennu Waaqayyootu ajije. Namoonni baay'een hubannoo waan hin qabneef wantoota adda addaa yeroo haasofnu ni dhaga'ama. Yaa obboleewwan koo akka fedhii fooniitti deddeebi'uu osoo hin taane akka sagalee Waaqayyootitti deddeebi'uu nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf wantoota kaniin irratti beekuun hubachuun dirqama kiristaanotaati jechuudha. Akkas jedha. Seera ba'uu boqonnaa 40 lakkoofsa 20 irrattis kan jedha. Museenis akkuma Waaqayyo isa ajajee cillaaticha fudhee taabota keessa kaa'ee jedha. Jechuudha. Cillaatiin maal keessa ta'a jechuudha? Taabota keessa ta'a. Kan walii galleerra. Taabota fi cillaatitu jira. Taabota jechuun iddoo cillaatiin keessa taa'u jechuudha. Cillaatii jechuun immoo abboommiin kurnan kan irratti barreeffame jechuudha. Erga kana walii galleen boodatti taabonni bultoo cillaatitii jechuudha. Taabonni bultoo maaliti? Cillaatitii jechuudha. Kana hubachuu qabnu duraan dursee jechuudha. Erga kana hubanneen boodatti hin dogongorru jechuudha. Ittaansee akkasumas masoobiin warqee kan mannaan keessa taa'us cillaatii sana waliin taabota keessa ni taa'aa ture. Maal keessa taa'aa ture? Taabota keessa taa'aa akka ture ni himama jechuudha. Akkuma Waaqayyo Museedhaan akkas jedhe, achittis si waliin wal nan argaa. Eenyu jedhani? Waaqayyotu eenyu jedhe? Museedhaan. Kirubeelota lamaan akka barumsa mana amantaa keenyatti qulqulluu Gabri'eelii fi eenyu? Mikaa'elii jechuudha. Akkasitti kirubeelota lamaan taabota ragaa irra jiran jidduu qadaadi dhiifama sana irraa taa'een si haasofsiisa. Dhiifama sana irra taa'ee yookiin Waaqayyoon si wajjiinan haasa'a. Si wajjiinan dubbadha. Iddoo kanatti jedhu Museetti akka dubbate seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 22 irratti kaa'ee jira jechuudha kan. Egaa amma kana keessatti wanti hubachuu qabnu taabota isaa ta'uu cillaatis eenyutu kenne? Waaqayyotu kenne jechuudha. Eenyudhaaf? Ilmaan namaatiif. Yeroo uummanni Israa'el biyya Gibxii keessaa ba'anii yeroo Waaqayyoon biyya isaan galchetti uummanni kun biyya Gibxii keessatti wantoota biraa argaa tura waan ta'eef achiin booda immoo wanta tokko arganii abdiin boru fuulduratti akka dhufu akka horataniif Waaqayyoon jidduu isaanii jiraachuu abdiidhaan akka jiraataniif Waaqayyoon maal godhe jechuudha? Taabota cillaatis kenneefi jechuudha. Isaan dura jiru hagga libbonaa jedha. Yookiin seera sammuu yookiin seera laphee jedha. Achiin booda seera ooritii kan jennu erga Museedhaa kennameen booda maal ta'e jechuudha? Ni jalqabee jechuudha. Amma erga kana ta'een boodatti mee bakka lamatti qoonnee halaallu. Taabota kaakuu moofaa keessa jiruu fi kaakuu haaraa keessatti ilaalcha akkamiitu jira? Barsiisonni tokko tokko taabotuma kaakuu moofaa keessa jiru san akkuma jirutti fidanii kaakuu haarawaa keessatti warroonni barsiisan jiru. Kun sirrii miti. Taabonni kaakuu haarawaatii yookiin cillaatiin kaakuu haarawaa keessa jiruu fi kan kaakuu moofaa keessa jiru walitti finnee tokkuma jennee barsiisuun sirrii miti jechuudha. Adda baafnee beekuu qabna. Hubachuu qabna. Abboota gaafachuus qabna. Kanarraa kan ka'e namoonni baay'een ni dogongoruu jechuudha.
namootaaf dogongora akka hin taaneef nuti sababa akka hin taaneef duraan dursi barumsa mana amantichaa beekuun dirqama keenya jechuudha. Marree waa'ee taabotaa fi Tsillaatii kaakuu moofaa keessatti seera ba'uu boqonnaa 24 hanga 37tti kaa'amee jira. Waan sin ajaa'ibu Tsillaatiin kennameeyyuu lamaadha. Tsillaatiin kennamee qaa lama. Tsillaatiin lamaanuu taabotuma tokko keessa taa'aa ture. Maal keessa taa'aa ture? Taabota keessa taa'aa ture. Kunis nama meeqaan baattama yoo jenne namoota 4 baattama. Namoota 4 baattama. Isa kanan kitaaba qulqulluu irratti Waaqayyoo dheerinni isaa hammam akka ta'uu qabu. Dheerinni isaa tokko tokkoodhaan kaa'ee jira Waaqayyoo. Kana hubachuun dirqama kiristaanotaati jechuudha. Waaqayyoos Museedhaan jedha. Waaqayyoos Museedhaan gara tulluutti ol ba'iitii achi turi. Isaanis akka barsiiftuuf ani ajajaa fi seera barreesse akkasumas Tsillaatii dhagaas nan siif kenna jedhee ni jedha. Waaqayyootu kenneef jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 24 lakkoofsa 12 irratti jechuudha. Achiinis Waaqayyoon harka isaatiin abboommiiwwan kurnan irratti barreesse eenyuudhaaf kenneera? Museedhaaf kennee jira. Inni jalqabaa cabee jira dhugaadha. Maaliif cabee waan jedhu sunillee barumsa mataa isaa qaba. Ilmoon namaa jalqaba addaan Waaqayyoon uume abboommii Waaqayyoo erga cabseen boodatti ilmoon namaa cabuusaa fakkeenya ta'eetoo argisiisee jira. Inni biraa immoo tsillaatota lamaadha. Tsillaatiin lamarrattuu kan barreeffame abboommii Waaqayyooti. Akka barumsa mana amantaa keenyatti Tsillaatiin lama ta'uun isaa fakkeenya kaakuu moofaa fi kaakuu haarawaati warroonni jedhan jiru. Inni biraa immoo kaakuu moofaa fi kaakuu haarawaan alattis Waaqayyoon abboommii isaa inni irratti barreesse bakka lamatti qoodeti. Isa jalqabaatti hariiroo ilmi namaa Waaqayyoo wajjin qabu. Abboommii isa jalqabaa maal jedha? Anaan ala qolee biraan waaqessin jedha. Waaqayyoon kana jechuun hariiroo ilmaan namaatii fi Waaqayyo jidduu jiru jechuudha. Inni biraa immoo Waaqayyoon akka of jaalattutti obboleessa kee jaaladhu jedha. Hariiroo ilmaan namaa jidduu jiru jechuudha. Kanantu irratti barreeffame jedhanii abboonni ni barsiisu jechuudha. Yaa kiristaanotaa. Kanaaf sa'aatiin lama akka kennamee abboonni mana amantaa keenya ni barsiisu jechuudha. Achiin booda kaa Waaqayyoon Tsillaatii ragaa kana dhagaa irraa hojjetamuun quba Waaqayyoo irratti barreeffamee kenname. Waaqayyootu irratti barreesse jechuudha. Maal irraa hojjetame jechuudha? Dhagaa irraa hojjetame jechuudha. Maal? Tsillaatiin jechuudha. Tsillaatiin akka hojjetamee manni amantaa keenya hin barsiifte jechuudha. Kanaafi Tsillaatii kaakuu moofaa keessatti akkamitti akka hojjetame akkam akka ta'e aarsaan dhiyaatullee aarsaa garagaraatidha. Waan sin ajaa'ibu taabonni kaakuu moofaa keessa jiru suni ilmaan namaa bara sanitti bara araaraa waan hin taaneef inni dhaqeeyyuu harkaan qabe ni du'aa ture. Oozaa nama jedhamu yaadachuu dandeessu. Isaayyuu miti leeyoota warroonni jedhan luboonni jechuudha. Aarsaa dhiyeessuudhaaf mana qulqullummaa gaafa seenanii haada miilatu godhama. Haanni miilatti godhamee seenu akka tasaa achi keessatti yoo du'e namni seenee baasu waan hin jirreef yoo ture haada san harkisanii baasuu jechuudha. Bara sanitti bara ilmaan namaa Waaqayyo wajjin hariiroo hin qabne jechuudha. Kanaafi yeroo sanitti aarsaan adda addaa akka dhiyaachaa ture beekamaadha kun. Kaakuu moofaa keessatti jechuudha. Nama 4 baatamaa taabota tokko keessas Tsillaatii 2tu jira. Innis dheerinni isaa hammam akka ta'e kaa'amee jira. Aarsaa dhiyaatus aarsaa uumamtootaati jechuudha. Aarsaan sun garuu ilmaan namaa Waaqayyo wajjiidhaan walitti fiduu hin dandeenye. Aarsaan sun wanti tajaajiluuf fakkeenya aarsaa kaakuu haarawaati tokkoffaa kan ta'e. Inni biraa immoo namoonni cubbuu
fooniitirraa akka tasaa fakkeenya fi cittoo ta'uu danda'a wantoota kana karraa yeroo itti fayyadamudha jechuudha malee lubbuudhaan ilmaan namaa fayyisuu hin dandeenye jechuudha. Barumsa dubbii fayyinaa keessatti ilmaan namaa fayyisuu kan danda'u eenyudha kan jedhu ilaallee ture. Kanaaf bineensonni kuniin hoolaas haa ta'uu wantoonni aarsaa dhiyeessan suniin hundi isaaniitu ilmaan namaa qulqulleessuu hin dandeenye. Kanaaf iddoo sanitti aarsaan akka dhiyaatu beekuun hubachuun dirqama ta'a jechuudha. Kaakuu moofaa keessatti. Namoonni baay'een kaakuu moofaa keessatti dhugaadha hin jira. Amma immoo kaakuu haarawaa keessatti eessaa dhufe warri jedhani jiraachuu danda'u. Amma kaakuu haarawaa keessatti immoo kaakuu haaraa keessatti taabonni maqaa adda ta'een beekamu akka mana amantaa keenyatti. Taabota aarsituu yookiin bakka aarsaan irratti dhiyaatu jechuudha ni waamama. Iddoo maal irratti dhiyaatu? Aarsaan irratti dhiyaatu. Namoonni tokko tokko taabonnis tsillaatinis tokko warroonni ni jiru. Amma taabotaa fi tsillaatii hojjechuun maalidha kaayyoon isaadha? Waaqa ta'eeti miti waaqaa miti. Waaqa hin jenne nuti. Abboommii waaqayyoo kaakuu moofaa keessatti irratti barreeffameef yeroo sanillee mana qulqullummaa keessatti kabajamaa ture. Kaakuu haaraa keessatti garuu garaagarummaa guddaatu jira. Inni jalqabaa akka kaakuu moofaa keessa san namoota afuriin hin baattamu. Guddinni isaa dheerinni isaa ol ka'insi isaa ammasii miti. Inni biraa immoo taabota tokko keessa tsillaatiin lama hin taa'u amma jechuudha. Kaakuu haaraa keessatti. Kaakuu moofaa keessatti immoo aarsaawwan beelladootaa dhiyaatan sun amma garuu aarsaa Kiristoostu dhiyaatedha. Kanaafuu garaagarummaa qaba. Inni guddaan garuu garaagarummaan isaa maalidha yoo jenne? Kaakuu moofaa keessatti abboommii kurnaatu irratti barreeffame. Maaltu irratti barreeffame? Abboommii kurnaantu irratti barreeffame. Kaakuu haaraa keessatti garuu abboommiin kurnaan irratti hin barreeffamne. Maaltu irratti barreeffame? Lakkii namoonni jettan jiraachuu dandeessu. Kan immoo barumsa mana amantaa keenyatu dubbataa jechuudha. Barumsi manni amantaa keenya abboommii kurnaan irratti hin barroofne. Amma kan irratti barraa'ee eenyudha? Maalidha? Yoo jenne taabonni kaakuu haaraa keessa jiru kuni qannoonadha. Dogmallee miti wanti beekuu qabda. Waliin hin makinaa. Dogmaa fi qannoona waliin argu. Dogmaan hundee mana kiristaanaati. Hundee dogmaan ala mana kiristaanaa jirtu jechuudha. Barumsa hundee. Fakkeenyaaf iccitiiwwan shanan hundee mana kiristaanaati. Dogmaadha. Ittis dabaluun irratti hir'isuun hin danda'amu. Qannoonaan garuu abboonni walgahii isaaniitiin murteessuu ni danda'u. Ittis dabaluu hir'isuus ni danda'u jechuudha. Yoo barbaadan kaasuullee hin danda'u mirga isaaniiti. Kanaafidha akka mana amantaa keenyatti taaboon yookiin tsillaatii maalidhaa? Maalidha jechuudha? Qannoodha jechuudha. Qannoona waan ta'eef immoo akka qabeenya naannoo saniitti yoo barbaadame tsillaatiin warqii irraa hojjetamuu danda'a, daayimandii irraa hojjetamuu danda'a, dhagaa irraa hojjetamuu danda'a, muka irraa hojjetamuu danda'a. Wantoota garagaraati irraa hojjetamuu danda'a. Haa hojjetamu wanta barbaade irraa haa hojjetamu. Garuu maalidha faayidaa? Yoo jenne kaakuu haaraa keessatti iddoo kabajamaa ulfaataa dhiigni gooftaatii fi foon gooftaa irratti qophaa'udha yookiin irratti dhiyaatudha jechuudha. Kanaaf kiristaanonni hubachuu qabna jechuudha. Kanaaf maal jedhee taabota aarsituu yookiin bakka aarsaan irratti dhiyaatu jedhama jechuudha. Maal keessatti? Kaakuu haaraa keessatti iddoo aarsaan irratti dhiyaatu jedhama jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo jenne kaakuu haaraa keessatti akka kaakuu moofaa osoo hin taane dhala namaa dhiiga isaa fi foon isaa dhugaa waa'ee
haqumsa cubbuu keenyaaf kan nuuf kenname bakka dhiigni foon gooftaa dhugaan irratti dhiyaatu waan ta'eef taabota aarsituu jedhamee waamamee jira. Maaltu irratti dhiyaate jechuudha? Kabajamaa dhiigaa fi foon gooftaati. Asirratti wanti na hawwatu qaban. Manni amantaa Ortodoksii waan kamiyyuu kan kabajju ittiin ilaalcha ittiin Kiristoos kabajuun kabaji. Kiristoosidhaan wanti kabajaa hin qabne mana amantaa keenya keessa jiraachuu hin qabu sin jiraatus. Taabota yookiin tsillaatii jennee kan waamnus iddoo dhiigaa fi foon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos irratti dhiyaatu waan ta'eef kabajnaa jechuudha. Namoonni baay'een immoo taabotaaf hin sagadamaa jedhu. Taabotaaf hin sagadama gaafa jennu maal jechuu keenya? Warqii saniif sagadama jechuudha. Muka taabonni irraa hojjetame sanii fi daayimandii sanii fi kan adda baafnee barsiisuu qabna. Kootaa taabota fuulduratti sagadaa akkas godhaa jedhanii warroonni immoo mallaqaa yeroo ayyaana walitti guuruudhaaf muddaman jiru. Namoonni hin hubanne jiraachuu danda'u ta'a. Fakkeenyaaf taabota 44 jedhanii warroonni kakatan jiru. Maal jechuudha taabota 44 jechuudha? Akkuma kitaaba qulqulluutii jechuudha taabota jechuudha. Bakka kiristaanonni jiranitti taabonni ni jira jechuudha. Yookiin tsillaatiin ni jira jechuudha. Kana kiristaanonni sirriitti hubachuu qabna jechuudha. Kana sirriitti hubachuun dirqama kiristaanotaati. Taabonni kan inni hojjetame yeroo jalqabaaf bara Museeti jechuudha. Maaliifuu Waaqayyoon Museedhaaf maal godhee kenne jechuudha. Namoonni gariin seera mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irratti kaasanii too Museen dura hojjetame jedhanii warroonni barsiisanis jiru. Maaliifuu seera mul'ata Yohaannis irratti boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irratti akkana jedha. Mana qulqullummaa Waaqayyoo isheen samii irraa jirtu ni baname. Taabonni kaakuu keessas mana qulqullummaa keessatti ni mul'ate jedhu. Kanarraa ka'aniitu Museedhaan dura taabonni jiru namoonni barsiisanis jiru jechuudha. Haa ta'u garuu asiinis haa ta'u achiinis haa ta'u taabonni inni guddaan kaayoon isaa taabonni waaqa ta'ee taabonni wanta lubbuu qabu wayii ta'ee ergamaa wayii ta'ee wareegamaa wayii ta'ee osoo hin taane iddoo dhiigaa fi foon gooftaa kabajamaan irratti dhiyaatu. Kana hubachuun dirqama jechuudha. Kanaafiyyuu kabajaan nuti kenninuuf illee Kiristoosiidhaaf kabajaa kenninuuf maal goona? Kennaaf jechuudha. Ilaalamee abboota koo, obboleewwan koo. Abbootiin keenya fakkeenyaaf abbaan keenya boqotee haa jennu. Footoo isaa yookiin uffata isaa akkamitti keenya laata? Mee ilaalcha maaliitiin? Mee murteessaa? Waaqayyo immoo ilmaan namaa sammuu keenya ol ta'e Waaqayyo akkamitti kabajna? Akkamitti kabajna? Kanaafidha manni amantaa waan hundarraa adda baaftee meeshaa qulqullaawaa kan ta'e taabota yookiin tsillaatii irratti dhiigaa fi foon gooftaa dhiyeessite jechuudha. Kuni kabajaa eenyuudhaaf qabnu argisiisa. Kiristoosiif qabnu argisiisa. Obboleessi keenya Tiztaa Saamu'eel yeroo mana amantaa Ortodoksii keessa jirutti fooniin deddeebi'aa ture jechuudha. Kana rakkisaa kan ta'e namoonni baay'een osoo hin baratin luba ta'u, osoo hin baratin daaqonii ta'u, osoo hin baratin marigeetaa ta'u, osoo hin baratin moloksee ta'u. Harka 50 jechuudha. Isaan kana har'a mana amantaa kana arrabsiisaa ture. Obboleessi keenya maal jechaa ture? Yeroon ani kaayinii turetti jedhe. Taabota zayitiidhaanii dibaa ture. Haa dibamu maalidha? Mana amantaa keenya keessatti meeroonii fi meeroon kan jedhamu jira. Kitaaba qulqulluu irratti dibata qulqullaawaa kan jedhame jechuudha. Taabota abboota phaaphaasotatu hojjechuu danda'a. Abboonni phaaphaasotaa hojjetanii kadhannaa isaaniitiin meerooniidhaan maal godhu kabajuu jechuudha. Waan biraatiin namoonni akkamitti akkas jedhanii warroonni immoo jiraachuu dandeessu. Haasa'u kan isaa dhiisaa. Kun waan
addaati miti jechuudha. Wantuma jiru jechuudha. Wantuma abboonni godhanii jechuudha. Amannee beekuu qabna jechuudha. Wanta addaa wanta jechuudha. Viidiyoo abbaa keenyaa tokko isin dhageessisu jechuudha. Maaliifuu wanta dhugaa ta'e irratti dhugaa jechuun hubachuun beekuun ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ውጭ ያለ እምነት ከአጋንንት እሺ ዲፈማ እሺ ሰዎችሱ እንገራችሁ ታቦት ሊቃነ ጳጳሳት ነው የሚባለው። ከታቦቱ ላይ የሚጻፈውን ጽሑፍ እንገራችሁ ምንድን መሰላችሁ? ከመለስው ለዚህነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስግር ሁሉ ብርክ ለውስተ ሰማይ ወዘውስተ ምድር ወዘበታኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሰማይና በምድር ከምድር በታች ፍጥረት ሁሉ ሊሰግድ ይገባል። ከታቦቱ ላይ የሚጻፈው ጽሑፍ ነው። በታቦቱ ላይ ላለው ለማን ነው? ለኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው የሚሰግደው። ትርዛን የምንሰግደው ለታቦት ታቦቱ እንጨት ነው፣ መስቀሉ እንጨት ነው፣ ምናምን እንጨት ነው የሚላል። እኛ ብረት ነው አላለ። አዎ እንጨት ነው፣ ግን የተቀደሰ እንጨት፣ የተባረከ እንጨት ነው፣ የእግዚአብሔር ስም የተጻፈበት እንጨት። ለዚያ ክብር እንሰጣለን። እንጨት ይቀረጻል። አዎ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈ ነው። ከማይነቅዝ እንጨት ስራው ቀረጾ ታቦቱን እየጽፈበታለሁ ይባረካል ተብሎ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም እንድንፈትትበት እንድናቀርብበት የተሰጠው መሠዊያ። ስለዚህ ይልቁንም እነሱን ከጣዖት ተጠንቀቁ ብሏቸው፣ እነሱን ራሳቸውን ከጣዖት ተጠንቀቁ። እሺ አካሲየች ወደቅ ከኑ ባንኬኛ አምኑት ከኑ በርባችሱ አቦታ አከናትን በርባችስ አቦታ አከና ፉልዱረት ባኒ ኡመት አከነት በርሲሰቹ namoonni baay'een taabotuma kaakuu moofaa keessa ilaalchuma jiranii fidanii kaakuu haarawaa keessatti warroonni kaa'an jiru. Iddoo tokkotti taabonni gaafa boollee yookiin laatiin gaafa boollee hoolaa warroonni qalan jiru. Taabonni dhiiga malee bahuu jedhanii. Kuni warra garaadhaaf walitti qabamee jechuudha. Warroota garaadhaaf nyaachuudhaaf jechuudha. Akkas jedhanii uummanni waan hin beekneef jimboodha. Hoolaa san qalanii nyaatu jechuudha. Kanarraa of eeguu qabna jechuudha. Kiristaanonni taabonni mukarraa hojjetamee xaawulaarraa hojjetamee akkas nu dinquun qabuuf wajjinis iyyuu hin qabnu jechuudha. Warroota akkana maalirraa hojjetanii nuti akkuma abbaan keenya jedhanitti waaqayyotu Museedhaan waan re'een nyaachuu hin dandeenyerraa hojjedhu jedhee bakka hojjetamee jira. Akka humna uummata naannootti daa'imman dirra sinin jedhan jira. Warqii irraa hojjetamuu danda'a, muka irraa hojjetamuu danda'a, dhagaa irraa hojjetamuu danda'a. Kuni nu dinquun qabu jechuudha. Nu dinquun meeshaa qulqullaawaa keessatti ramadamaa jechuudha. Kan hojjetamu abboota phaaphaasutaan akkuma waaqayyoon Museedhaan hojjetu jedhe abboonni phaaphaasutaan maal godhu jechuudha hin hojjetu jechuudha. Kuni nu dinquun qabu jechuudha. Hin dinqaminaa kanaati. Amma nuti waan yeroo barumsa hubannoo sirriitti hin qabne saayikoo kana nutti fayyadamanii jiru isaan. Achiin booda maal jenna bakka nuti wantuma addaa ho'i nutti fakkaatee sanaan booda akkamitti akkana jedhu isaaf kadhachuu qabna. Lakki obboleessa koo akkasii miti. Nu simee akka ati yaaddutti miti. Akkanatti barsiifti. Barumsi mana amantaa jennee amanuun dirqama kiristaanota jechuudha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos immoo akkana jedha. Kan hin amanne waliin kutaa maalii qaba yookiin hariiroo maalii qaba? Taabota waaqayyoo kan mana waaqa harkee keessa kaa'u eenyudha jedha. Eenyudha jedha. Ergaasaa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 16 jechuudhaani maal godheera jechuudha ibsee jira jechuudha. Bakka amma wanti nuti hubachuu qabnu taabonni yookiin tsillaatiin kaakuu moofaa keessa jiru suni kaakuu haarawaa keessa sin jira jennee yaaduu osoo hin taane tajaajilli isaa maalidhaaf? Meeshaa qulqullaawaa mana amantaa keenya keessa jirudha. Isa kana adda baafnee beekuu qabna, hubachuu qabna. Taabota 44 kan jedhamillee hin jiru. Akka tasaa naannoo Gondor keessa beeta kiristaanni 44 akkanii beekamaadha. Yeroo durii jechuudha.
namoonni baay'ee margeetuun kaayinaatuun achi dhufa waan ta'eef naannoo Oromiyaa irratti jecha fudhatanii dhufaniiti taabota 44 jira. Maaliif hubanni waan hin qabne jechuudha isaanillee. Isa kanarraa uummanni keenya waan dhaga'eef taabota 44 jira. Manni amantaa garuu taabota 44 kan jedhu hin beektu jechuudha. Taabota kana immoo maqaa eenyutiin eenyudhaaf saganna? Amma wanti guddaan kanaan kotta taabota sagadaa birrii fidaa akkas godha warri jedhan jiru. Barumsa tawaayidooti. Barumsa tawaayidooti. Warroonni paarsantii murachuu jecha fiiganidha kuni. Meedeema gara baadiyyaatitti. Aanarraa baadiyyaan dhaquudhaaf bulchaan tokko birrii meeqa akka inni fudhatu. Kanaafuu maal gochuu qaba? Sobee uummata birriirra guuruu qaba jechuudha. Kun wangeelaa lallabuu miti. Wanta guddaadhaaf bakka laachuu qabu. Kiristoosidhaan mana amantaa keenya keessatti nuti Kiristoosiin alatti mataan mana kiristaanaa eenyudha? Kiristoosii. Obboleewwan koo. Kiristoosidha. Taabonnis ilaalcha nuti Kiristoos kabajaa nuti Kiristoosiif qabnuudhaaf maal godha? Kabanya jechuudha. Ammas taabotaaf sillaatiidhaaf miti akkuma abbaan keenya nutti hime jechuudha. Maqaa Iyesuus Kiristoosiif saganna. Maqaa Iyesuus Kiristoosiif saganna. Eessa jira? Yoo jettan kanallee immoo kitaaba qulqulluurraa baasuu dandeenya. Maaliifuu kitaaba qulqulluutu nuufi ragaadha jechuudha. Filiphis yasnuu baasaa warroonni kitaaba qulqulluu qabdan jechuudha. Warroonni faana sinii dubbisa jechuudha. Filiphis wanta kana sheerii godha. Haa huban namoonni haa argan. Barumsi manni amantaa Ortodoksii maalidha kan jedhu sani beekuun dirqama kiristaanota hundaa ta'uu waan ta'eef jechuudha. Filiphis boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti mee maal jedha laata? Maal dubbata laata? Maal dubbata kan jedhu san wajjin haa ilaallu. Kanaanis jedha warri bantii samii keessa jiran, warri lafa irra jiran, warri lafa jala jiran hundinuu ulfinna Iyesuus jilbiiffatanii akka sagadan godhe. Amaariffaan immoo maal akka jedhu isinii haa dubbisu. Isinii haa dubbisu. Kanaadha bakka. Abbaan keenya duratti wanti dubbatan kanaadha. Kuni wanta addaa ta'ee warroota shakkitootaa wajjin fiiguun qabnu jechuudha. Inni biizinasii hojjetachuudhaaf asiif achi fiigee mana amantaa arrabsee akkas ta'e wajjin wanta haaraa ta'uu hin qabu jechuudha. Filiphis boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti jechuudha. Amaariffaan akkana jedha. ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም እንበርክኩ ከናል ስለዚህ ምን አመንታ ጋፋ ደም ታቦታፊ ምትሰገዳ ከንጅፍቷት መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰገዳ ይርተ ከና ደገይ ነሙን ባይን ታቦታፊ ሰገዳ ማሚናን ሰንዲሳ በቃ አመኑት ከሰገኑ ደኝላ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቲ ቀራኔው ሞቲቻ ኢሳት ሰገነች ወርቂ ዳፊም ከሰገኑ ወርቂን ሱን ወርቅ ረአደ ከንተ ማይዳን ሜሮኒዳን ከእና አቦታቲን ከበጀሜ በወርቅ ወጅተመተ ማልቴራ ሜሻ ቁልቁላዋ ተይያች አኩማ ፈኖን ሙከራ ወጅተም ሚቲ ሩ ከእና አቦታቲን ከበጀሜ ሜሻ ቁልቁላዋ ከሰትራ መደመቹ ወንታ አዳጉኒ አክስቲ ኢላልተ ኬኛ ነው ጀቹን ከመቹ ሰገኑ የኙ ዳፊ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፊ ከናፍ ጽላቲ ዮበው ጎምቢ ፋምኔ ከኑት ሰገኑ የኛፊ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳፊ የግንደምቲ ከናፍ ታቦታ ፊን ሰገዳማ ከምት ጽላቲ ጋር ሰገዳማ ጋር ፈጀኑ ቶኮ ዳን ምራፊ ወንት ነው በረባች እንጂ አማኑኤል ይሰገን ከሲብ ጀቸ ገራፋ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳፊ ከና ሁበቹን ድርቀማ
kiristaanotaati jechuudha. Kanaaf kana beeknee kana hubannee deddeebi'uu qabna jechuudha. Mee isaan gaaffiin kun kaasan keessaa haa ilaallu muraasa isaa. Inni jalqabaa seera bahuu boqonnaa 20 lakkoofsa 4 irratti akkana jedha. Fakkii fakkeenya eenyunutu boccee ofiif hin godhin, hin jilbiiffatiniifis hin waaqessinis jedha. Jechi kun eenyudhaaf dubbatamedha? Warroonni kana nu caqasan jiru jechuudha. Waaqa jennee irra nu taamu hin jenne, Tsillaatiinis waaqa hin jenne nuti hin jenne, hin barsiifne. Akkasii hin jenne manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo jechuudha. Dhugaadhaan dhugaa jedhe, sobaan soba jedhee jedha wangeelli Waaqayyoo jechuudha. Kuni mana amantaa keenyaaf caqasamuun isaatu iyyuu dogongora guddaa akka ta'e hubachuu qabna jechuudha. Nuti waaqa hin jennee inni waaqa kanaafuu isaa jilbiiffannas hin jennee achirrumatti immoo eenyuudhaaf akka dubbatan jechi kun uummata Israa'eliin akka akeekkachiisaa akka jiru nuufi ibsa jechuudha. Inni biraa immoo kabajaa isa duraa isa diigame hanga fuula Musee xiyyeeffannoon ilaalluu dadhabutti jechuudhaani ergaa qulqullicha Phaawulos gara warra Qorontositti ergaa isaa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 7 hanga 11tti kaa'anii jiru. Isa kanas immoo warroonni kaasaniitoo taabotaaf dubbatamee taabotaaf akkas jedhamee kanaafuyyuu taabonni akkanaa Phaawulos akkas jedheera akkas jedhee akkas dubbateera. Akka nama yoo yaadna ta'e akka namatti yaadna yoo ta'e taabota Waaqayyoon ilmaan namaatiif kenne. Tsillaatii Waaqayyoon ilmaan namaatiif kenne ammaan boona hin barbaachisu jedheera. Gaaffiin gaafadhamee obboleewwan koo warra Pirotestaantii taabonni Museedhaa kenname eessa jira? Tsillaatiin Museedhaa kenname eessa jira? Gaafa naa deebisa. Kitaaba qulqulluu irratti as jira yoo jettan caqasa wajjin. Akka kenname kunoo kitaabni qulqulluunis ragaa bahu eessa jira nu deebisa. Warroonni akka caqasuma tokko fudhatanii fidan jechuudha. Kanaaf kana hubachuun dirqama isaaniiti jechuudha. Akkuma isaan naannoo jedhani nuufis haa deebisan. Maalidha wantoonni kun maaliif dubbatame? Qulqullichi Phaawulos maaliif dubbate? Itti dhugaadha. Har'as namoonni seera Musee isaa ooritii keessa jiruudha. Warroonni ilaalcha qaban jiraachuu danda'u. Har'a nuti bilisa baaneera. Dhiiga Kiristoositiin jechuudha. Kiristoos cubbuu addaamii saniif eenyullee har'a ittiin gaafatamne bilisa nu baasee jira jechuudha. Har'as seera sanii ni miti kan nuti baa jirru har'a seera wangeelatiin bulle. Wangeelli nuuf kennamee jira jechuudha. Wangeelli immoo seera isa caalaa cimsee fideera jechuudha. Waa'ee saniitti haasa'uudhaaf akka dubbateedha malee waa'ee kanaa akka hin dubbanne kiristaanonni sirriitti beekuu qabna jechuudha. Hubachuu qabna jechuudha. Gaaffii baay'eetu ka'a. Inni biraa fakkeenyaaf taabonni maaliif hatamaa warroonni jedhan taabonni maaliif hatamu? Erga maal ta'e? Erga waaqa ta'e. Nama ajaa'ibu yeroo tokko tokko jechuudha. Taabonni maaliif hatama? Taabonni wantoota lamaaf hatama. Akka barumsa mana amantaa keenyattis haa ta'u abboonni akka nu barsiisanitti waa lamaafidha. Inni jalqabaa iddoo sanitti iddoon aarsaa Waaqayyoodha itti dhiyaatutti namoonni cubbuu garaagaraa yoo raawwatan Waaqayyoon uummata sanarratti eekamuuf jecha taabonni hin hatamu. Kanaafuu kan fakkeenya nu ta'u taabota Tsiyoon. Taabonni Tsiyoon ijoolleen Eelii mana qulqullummaa keessatti wantoota sadi raawwatan. Inni jalqabaa ibsaa hin dhaamne dhaamsan. Nyaata aarsaadhaaf dhiyaatu nyaatan. Inni biraa immoo ni sagaagan. Kanaafidha Waaqayyoon eekamsa irratti godhe jechuudha. Ijoolleen Eeliis dirree waraanatitti ni du'an.
taabonni Tsiyoonis Gibxootaan ni booji'amte. Eelinis kana gaafa dhaga'u teessoo isaatirraa kufee ni du'e jechuudha. Isa kanaan Waaqayyoon akka iddoo tokko iddoo biraatitti erga achi ga'een boodatti immoo taabonni Tsiyoon raajii adda addaa akka hojjete beekaman. Raajii hojjennu amma jechuudha. Humna Waaqayyootu hojjete jechuudha amma nuti. Humna Waaqayyootiin malee taabonni sun yookiin ergamaa taatee waan sochootu osoo hin taane Waaqayyoon kabajaa isaatiif jecha olaantummaa isaa yookiin kabajaa isaa taabota Tsiyoon irratti mul'ise jechuudha. Warreen hin amanne bakka nurraa fuudhaa deemaa ammaan booda ishee bira hin geenyu jechuudha. Warqii wantoota kennanii akka isaan galchan ni dubbatama jechuudha. Kanaaf haa ta'uu danda'a. Har'a waan ajaa'ibu mana amantaa Ortodoksii keessatti yakki garaagaraa hir'ata. Kun beekamaadha. Warroonni harki isaanii dhiiga namaatiin guutametu har'a mana amantaa keessa dhaabatanii kannaa warroonni taasisanis jiraachuu danda'u. Kanaaf jecha immoo namoonni biroo akka dhufaniitoo haatan ni taasisa jechuudha. Waaqayyoomti eeyyamee jechuudha. Waaqayyoomti eeyyamee. Kanaaf haa ta'uu ni danda'a. Kana jechuun immoo Waaqayyoon taabota san irratti waaqummaa isaa kabajaa isaa maaliif hin argisiifne jechuu hin dandeenye. Amma kaakuu haarawaa keessa jira. Waaqayyoon abbaa dhiifamaati. Waaqayyoon abbaa jaalalaati. Harki har'a hate kuni boru laachuu danda'a. Waaqayyoon ilmaan namaa ammam akka baatu Waaqayyoon cubbuu jibba malee cubbamaan jibbu. Kanaafuu namatti dheekkamuu barbaadu. Iddoo garaagaraatti immoo argaa jirra raajii garaagaraa. Argaa jirra. Namoonni taabota fuudhanii shaanxaa keessa kaa'atanii iddoo biraa deemuun iddootti konkolaataan hin barreeffamne ka'a. Waan hin barreeffamne argaan jiru malee raajiin garaagaraa akka raawwachiisu dheeta dhagaa jirra argaa jirra. Kuni beekaman. Namoonni baay'ee karaa irratti warri Waaqayyoon humna isaa argisiisuudhaaf konkolaataan deemuu didee namichi sun immoo konkolaataa keessatti akka waan bishaan irratti nam'eeti dafqaan jechuudha. Dafqaan jedhee taabonni Waaqayyoo yeroo itti dhiyeessin jira. Namoota immoo taabota Waaqayyoo maaliidhaaf gurguru yoo jenne warqii irraa hojjetan. Kanaafuu warqii barbaacha fi wantoota akkasiitiif waan biraatiif miti jechuudha. Keessattuyyuu kan taabonni durii warqii irraa akka hojjetame beekamaadha. Isaan saniin warroonni lubootaa, warroonni marigeetotaa, daaqunoota akkasii warroonni garaa isaaniitiif deddeebi'anii ni gurguratu jechuudha. Kunis nu dinquun qabu. Waaqayyoon abbaan dhiifamaa ta'uu sirii hubachuu qabna jechuudha. Waaqayyoon abbaa jaalalaa ta'uu hubatamuu qaba jechuudha. Yaa kiristaanotaa fakkeenyaaf macaafa Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 11 irratti taabonni Waaqayyoos ni booji'amte. Taabota eenyutu booji'ame? Taabonni Waaqayyoo. Maaliidhaaf booji'ame yeroo san? Amma maaliif hatama warri nu jettan yeroo san maaliif booji'ame? Waaqayyoon hojii isaa hojjechuudhaaf mana Waaqayyoo keessatti warroonni wanta gadhee hojjetan waan jiraniif Waaqayyoon kanaaf warra diinatti dabarsee akka kennu hubachuun dirqama kiristaanotaati jechuudha. Kana hubachuun kiristaanota hundarraa eegamaa jechuudha. Amma garuu wantoonni hubachuu qabnu keessaa maal isinitti fakkaate keessattuyyuu warroonni taabonni samiidhaa bu'aa taabonni immoo lafa keessaa burqaa warroonni jiranis immoo jechuudha. Isa kanarratti yaa kiristaanota hin soomina. Barumsa mana amantaa bicha beekaa. Barumsi mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo taabonni samiirraa bu'an jennu. Jetteerti yoo jetteeraatti ragaa nu kennuu dandeessu jechuudha. Hin nageenya waan ta'eef.
taabonni immoo akka bishaan isa ol burqaas hin jenne lafa keessa jettee hin jenne. Kan isheen jette maal jette? Taabonni yookiin cillaatiin wantoota adda addaatirraa dhiyaata dhagaarraa ta'uu danda'a, mukarraa ta'uu danda'a, warqiirraa ta'uu danda'a, daayimandiirraa ta'uu danda'a. Akka humna uummata saniititti wantoota kanarraa abbootii phaaphaasotaan hojjetamee kabajamee meeshaa qulqullaawaa keessatti ramadamee iddoo aarsaa, iddoo dhiigaa fi foon gooftaa irratti kabajamudha. Kan irratti barreeffames maqaa gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos. Kan sagannullee maqaa gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos. Kanaan ala qabdii barumsa. Tawaahidoon kanaan ala qabdii hin qabdu. Maalidha ree yoo jedhanii inni jalqabaa waan lama hubachuu qabna. Inni jalqabaa warroonni maqaa beeta kiristaanatiin warri daldalan akka jiran beeku. Maalidhaa taabonni iddoo kanatti argame gaafa jedhanii iddoo san hin haxa'u. Simboola namoota baay'eetu immoo akkuma beekamu tajaajiltoonni mana amantaa keenya baay'eedha. Baay'eedha. Lubootaa jalqabee, daaqonootaa jalqabee, margeetaa jalqabee, monoksee jalqabee, hoogganaa amantaatii jalqabee beeta kiristaanuma tokko keessaa meeqatu jira tajaajilan. Garuu argaa hin jirru malee jechuudha. Kanaafi kaayyoon mana amantaa keenya Ortodoksii inni guddaan eela barsiisudha. Ergamni ishee ergama duukaa bu'ummaati. Ergama duukaa bu'ummaati. Maalidhaa? Ergamni duukaa bu'ummaa gaafa jennu manni amantaa amaloota 4 qabdi. Inni jalqabaa manni amantaa takkittiidhaa jenna. Maalidhaaf? Kan keessatti waaqeffamu, keessatti kabajamu, dhiigaa fi foon gooftaa kan keessa qophaa'u foon gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos. Kanaaf iddoo feetillee kan biyyaas haa ta'u, kan magaalaas haa ta'u, kan keessatti waamamu, kan keessatti kabajamu eenyudha? Amaanu'eel jechuudha. Fayyisaa keenya Iyyesuus Kiristoos jechuudha. Mooticha Qaraaniyooti jechuudha. Ilma dubroo Maariyaamiiti jechuudha. Kanaaf meeqa? Takkittiidha haa jenna. Inni biraa immoo qulqulleettiidha. Qulqulleettiidha yoo jennu eenyudhaan qulqulloofte? Iyyesuus Kiristoosiin qulqulloofte. Mataan mana kiristaanaa isa waan ta'eef. Iyyesuus Kiristoos dhiiga isaatiin qulqulloofte. Kanaaf qulqulleettiidha jenna. Inni biraa immoo kan hundaatii jenna. Inni sadaffaan kan hundaati. Manni kiristaanaa yookiin sabaan ati Amaaraa, ati Gurraacha, ati akkas Faranjii minaa hin jettu. Guyyaa 48 kan cuubame hundi isaaf iyyuu miseensa mana kiristaanaa jechuudha. Garuu nuti ilaalcha har'a nuti qabnuuni ilaalchi keenya beekumsi keenya waan gadhee waan yaraa yaaduu waan qabeef ilaalcha biraa keessa seenne jechuudha. Malee kaayyoon ishee kana. Inni arfaffaan duuka bu'eettidha. Maadhaaf duuka bu'eetti jenna? Barumsa duuka bu'ootaa barsiiftidha. Wangeela barsiiftidha. Gooftaan keenya immoo Iyyesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa wangeela Maatiyuus boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti gara biyya lafaatti deemaa. Maal godhaa? Wangeela barsiisaa. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluudhaan cuubuudhaan duuka bu'oota koo taasisaa. Ergamni ishee kana. Ergamni ishee kana. Ergama biraan qabdu manni kiristaanaa. Ijoollee Waaqayyoo walitti qabuudhaan barsiisuudhaan akka ciman taasisuudhaan mootummaa Waaqayyoo akka dhaalan taasisuudha. Kanaaf dhiigaa fi foon gooftaa kabajamaan yeroo mara qophaa'aa jechuudha. Yeroo mara kan qophaa'u kanaafidha jechuudha. Waan biraatiif miti. Gaabbii galaatoo koottaa. Kiristanii koottaa. Dhiigaa fi foon gooftaa fudhaa ijoollee koo jettee manni kiristaanaa maal gooti? Nu waamte jechuudha. Garuu daldaltoonni jiran jechuun miti. Daldaltoota baay'eetu. Daldaltoota baay'ee jechuudha. Warroonni gariin osoo hin beekiin kan mana kiristaanaa keessa seenan jiru. Osoo hin beekiin jechuudha. Osoo hin beekiin kan mana kiristaanaa keessatti of arges jira. Waan iizii beekuuf, Amaariif waan danda'uuf qofa jechuudha. Garuu wangeelaa waan beekuuf. Kana rakkoo nama guddaan jechuudha.
achiin booda warroonni biraa dhufanii waan tokko yoo itti himan baqata achiin booda akkanaan gochaa ture iccitii maaltu jira. Akkuma obboleessi keenya Sizitaanii Saamu'eel akkasiin gochaa ture yoo goote hooree bakka godhameera dhugaadha. Maalidha kun iccitiidha ree? Ni kabajame wanti sun eenyudhaaf jecha Kiristoosiif jecha waan biraatiif hin. Kanaaf hattoonni baay'een jiru jechuudha. Falfaltoonni jiru. Warroonni matatii yeroo hojjetan jechuudha. Waaqayyoon hin baasa. Yeroo tokko duuka boota maal ta'e isinitti fakkaate duuka boonni sanyii qulqulluu facaasan. Sanyii qulqulluu facaasanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma fakkeenyaan nu barsiisa jechuudha. Minaan gaafa biqilu garuu hashaafa wajjin biqila. Sanaan booda duuka bu'anii gara gooftaatti dhufanii gooftaa keenya nuti kan facaamne sanyii filatamaa sanyii qulqulluudha. Garuu keessatti immoo hashaamni margeera. Haa buqqifnoo jedhanii. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin buqqisna yoo jettanii qamadii yookiin sanyii qulqullaa'aa santu wajjin buqqaa. Hundumtuu yeroo qaba. Yeroo isaatitti ni haammamaa. Yeroo haammame qamadiin gara gootiraatti, hashaamni immoo gara abiddaatti jedhe Kiristoos. Kuni maalidha jechuudha? Manni amantaa keenyaa wangeela isheen qulqulluu barsiiftu alatti warroonni immoo hashaafa facaasan jiru jechuudha. Warroota ala jiranii dhugaan isin hin jira. Manni amantaa Ortodoksii kan arrabsamaaf jirtu, kan jibbamaaf jirtu warroota keessa jiranii malee warroota ala jiranii. Warrootuma keessa jiranii. Warrootuma keessa jiran. Achi ba'anii wanta sana haasa'aa jiran argaa jirra jechuudha. Yeroo mana amantaa keessa jirutti, yeroo Ortodoksii keessa jirutti hin gaafatu, hin hubatu, beekaan isaadha, hayyuun isaadha, wangeela kan lallabu isaadha, kan faarfatu isaadha, qinee kan beeku isaadha, giizii kan beeku isaadha, warroota kaan hin tufaa, giizii beekuun beekumsatti fakkaata. Kanarraa ta'e gaafa immoo achii ba'e immoo waan inni haasa'u. Namoonni gariin jiran manni kiristaana Yesuus Ortodoksii Yesuus hin waamtu. Nama kamalchiisa. Mee namoonni qiddaasee dhaabatani. Qiddaaseen jalqabee hanga dhumaatti waa'ee maaliiti? Izgoota gaafa jennu iyyuu eenyutti gizootaa hin name? Gizoo maarina Kiristoos jedhuuti. Gizoo maarina Kiristoos jechuun jechuudha. Yesuus Kiristoos nutti araaramidha ture. Nutti araarame eenyudha isaan. Yoo waamne jennaaree amma kana. Kanaaf namoonni dogongoran nu dogongorsiisuu barbaadan waan jiraniif cimuu qabna jechuudha. Wangeela immoo hubachuu qabna. Dubbisuu qabna. Beekuu qabna bakka. Keenya erga beekneen boodatti gara biraatti deemuun nu harkisu jechuudha. Kanaaf kan hubachuu qabna jechuudha. Warroonni kiristaanotaa. Inni biraa taabonni lafaayis samiidhaayis ba'us hin jiru jennee jirra. Garuu akka tasaa ani yoo yaadu warroonni taabonni lafa keessaa ba'uu hin danda'an. Jettanii warra gaafii na gaafattaniif waan tokko yaade. Hunda keessaniif iyyuu hin beektu natti fakkaata hundi keessaniyyuu akkuma beekamu manni amantaa keenyaa godaansa irra turte keessattuu Muhammad Giraanii fi Lulit Gudiit warroonni jedhamanii mana kiristaanaa akka gubaa turan abbootii kaayinaasotaa baay'ee akka ajjeesaa turan beekamaadha kun. Yeroo sanitti abboonni baay'een taabota yookiin tsallaatii fudhatanii waashaa keessatti kan badantu jira. Achitti kan ajjeefamantu jira. Gariin immoo akka hin gubanneef jedhanii warroonni awwaalanis hin jiru. Isaan waan ajjeeffamaniif iddoon sun hin argamne hin beekamu. Iddoo san akka tasaa immoo Waaqayyoon namoota isaatirra bulee akka isaan hubatan akka isaan iddoo sanii baasan taasisuu hin danda'u. Kan mormuu hin danda'u. Inni samiidha bu'ee jedhamu garuu sobaa. Kuni sobdoota. Kan samiidha bu'ee hin jiru. Baruu mana amantaas wanta akkasii hin jiru. Kana beekuu qabna bakka. Deema si jedhaanii akkana taa'uun akka ta'e hin jiru wanta akkanaa.
barumsi mana amantaa ortodoksii kan akkas jedhu jiru. Kan lafaa boosuun garuu ilaalchi amsiin jedheen yeroo Amal Giraanyii fi Yuudit Guriitisaan abboonni fuudhanii iddoo adda addaatti waan baqataniif iddoo sanitti ajjeeffanii akka tasaa awwaaluu danda'u akka hin banneef jechuudha. Kanaafuu haala kanaan argamuu danda'a. Argamee immoo iddoo sanitti beeta kiristaanni ijaaramuu ni danda'a. Kana hubachuu qabna jechuudha. Yaa kiristaanotaa gaafiiwwan keessan waa'ee taabotaa irratti fi waa'ee ጽላት irratti kaastan kana fakkaataa gaafii yoo qabaattan yoo isiniin galle yoo jiraate gaafachuu dandeessu. Yommuu isinii gale immoo obboleewwan saniif sheerii gochuu hin dandeessu jechuudha. Bormoo Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa boruu yoo nu ga'e kutaa arfaffaa waa'ee Yesuus Kiristoos manni amantaa maalitti kan jedhu immoo kutaa arfaffaa wajjin ilaalla jechuudha. Laayifii warroonni jirtan seentanii gaafachuullee hin dandeessu. Wajjinis mari'achuu ni dandeenya. Cimaa kallattii hundaan wangeela barsiisu, kallattii hundaan wangeela lallabuudha. Kana beekuu qabdu. Walitti immoo hinaafuu qabu. Hinaaffaa of keessaa haa balleessu. Anama fayyee gaafa YouTube irratti hojjedhu yookiin mallaqaa fi ani sanii miti dhimma kiyyaa miti. Waggoota 10dhaaf Facebook irratti hojjechaa tan ture. Waggoota 10dhaaf. Waggoota 10 jechuudha. Dhimma kiyyaa miti mallaqa garuu dhugaa hubachuun dirqama. Wangeela baratte taanaan ibiddatu sitti kennan. Ibidda san immoo ofirraa buusuu yoo barbaadde barsiisuu qabda jechuudha. Har'a Kiristoos dhufee nu barsiisu. Kiristoos meeshaa nu godhata. Akkuma qulqulleessa Phaawulosiin ati meeshaa filatamaadha jedhe ijoollee isaatirra bulee maal godhaa wangeela barsiisuu danda'a. Kanaaf haala kanaan haa hubannu. Hundi keenya Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin ta'ee akka nuti barannuuf akka dubbannuuf kan nu taasise maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Maqaan haadha keenyaa ergamoota Waaqayyoo wareegamoota warroota Waaqayyoon kabajan ulfeeffatan hunda isaaniitti iyyuu hin kabajnaa hin jaalannaa. Kanaaf yoon abbaan jaalalaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Ijoollee ta'uu haala sirriitti cimaa haala sirriitti hubadhaa haala sirriitti beekamuu isiniin jedha. Faarfannaa kana wajjin faarfannee maal goonaa? Waaqayyo abbaan jaalalaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Misgaana kinee yamlaake madana italo wae bebaon samai sai yakume arigo yutmani yede kadame andetena misgaana kinee yamlaake madana italo wae bebaon samai sai yakume arigo yede kadame inema eskunya kemota terfei yana bistunaf bahailu ezega yedaniel amlam kinora tenaka misgana kile yamla kemada aichalo bebaon samai sai yakume ገገመ ምስጋና ያሬዝ ማሬ ከቅዱሳን ጋራ ልዘምር አብሬ እሱ ሳመሰግን መልኩን በስህተት የጌታዬን ክብር እዘምራለሁ። አንደበቴን ያውጣ የምስጋና ቅኔ የአምላኬን ማዳን አይቻለሁ ባይኔ በገባኦን ሰማይ
ያቆመ ዛሬም እየደጋገመ አስፈሪ ነበልባል እሳቱ ለጣዖት እንድሰጥ ነገሥታት ሁሉም ቢተውኝ ጽናት ሆኖኛል ጌታ መድኃኔዓለም። አምላኬ ማዳን አይቻለሁ ባይኔ በገባን ሰማይ ዛሬም ወጥመድ ተሰበረ እኔም አመለጥኩኝ ከኃጢአት ፍላጻ ከሞት አተረፈኝ።